ABO'n WBO'n yoomiyyuu hiddisaa lafa keessa jira hin buqqa'u gadeen ayyaan laallattuun. Sicha akka kenninu tarkaanfii kana ka fudhanne waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa walii. Kana kan fudhachiise hojii fi gocha sukkanneessaa ajaji olaanaa ABO jarmicha keessatti godhutu tarkaanfii kana akka fudhannu nu godhe. Kan biraa ta'u. Kanarraa kana fedhimma miidiyaati. Egaa miidiyaa waan miidiyaa gubbaratti sana kana jedhee dubbachuun barbaadu. Miidiyaan hojimaata mataasaa qaba, disiipilii mataasaa qaba, naamusa mataasaa qaba. Miidiyaa waliin ennaa gaafa deebii kan miidiyaan si gaafatu waan agartee ibsa miidiyaan sirraa barbaade kennuu callaadha. Miidiyichi hojimaata disiipilii akkamii qabaa ka jedhu sana immoo miidichumatu beeka. Miidichi eddee barbaade taa'ee anaaf gaafii deebii godhuu danda'a. Barbaadu Finfinnee haa ta'u, Ameerikaa haa ta'u, yookaan waajjira muummicha ministeeraa eddee fedhe haa ta'u. An kanarraa eegamu waan inni na gaafate sanaraaf ibsa laachuufi. Ibsa laadhe sana keessatti namni hubannoo narraa qabu, namni gaaffii qabu yoo jiraate waan sana gubbaarratti agartee akka qulqullummaa kan namni na gaafatu yoo jiraate ammallee irra deebi'eetan ibsa kennaa jechuudha. Kanarraan kan hafe waan argite saaboteejii argite kanaa waan akka kanaati amma VOA gubbaa VOA warreen akka BBC kanan itti beeku miidiyaa international ta'e. Oduu ammee mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud loltoonni Itoophiyaa keessa bobba'uun akka Al-Shabaab dabalu godhee jechuudhaan himate. Sadarkaa kanatti jechuudha waraana Itoophiyaa kan biyya isaatiif waardiyaa ture kan kursii isee laqqabaa ture kan biyya isaanii kan akka malee utubaa ture sadarkaa kanatti jechuudha xiqqeessuun dhugumatti jaarsi kuni nama qorii irraa nyaatatti fincaanii jaama. Kanaaf balaa dhalachuu taa'u nama duuba taa'ee jechuudha akkanatti akkana ta'ee akkana jedhee qunquntuutu jiru jira. Balaatti as deemtu arguuf jiraata gaafa inni dhufee dooktar ji'a biyya lakkoofuu dhufuu ta'a waan fedhe yaajoo afaan silaa'u wama dhufe nama ja'a. Kanatti aansuudhaan waltajjii yookaan marii waloo kan biriksii Raashiyaatti taa'amaa ture guyyaa lamaaf har'a xumuramee jira. Marii kana jechuudha mariin biriksii kuni akka malee oowwaadha biyyoota hedduutu itti dabalamuuf akka irratti ulaa jira jechuudha. Warra lixaatii wajjiin morkatuun ammaan tana. Hedduu nama gammachiisa. Dooktar Abiyyiin ammoo addatti jechuudha maddumaan mootummaa Raashiyaatii wajjiin marii godhee jira. Akkasuma mootummaa Iraanii wajjiinis waliis arkeetii mariis taasisee jira. Haala yerootii fi akkaataa biyyoota lamaan irrattis waan jechuudha haasawaa mariin taasisanii jira. Kanaaf baay'ee nama gammachiisa. Mariin kuni marii bu'a qabeessa jechuudha kan biyyoota baatiif akka malee diinagdee irratti guddinaa fi kallattii agarsiisudha. Baay'ee nama gammachiisa. Biyyoota hedduudhaatu jechuudha irratti hirmaachuuf ulaa dho'aa jira jechuudha. Fuulduraas biyyoota hedduutu itti dabalamuu ta'a. Kana jechuun booda osootuma deemuuti warri lixaa jechuudha lafatti hafa jechuudha. Akka jechuudha waan hunda jechuudha harka isaanii galchanii matarra nu gattaan kan osoo hin taane booda ganaadha irra gattattaa'u teenya jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanatti aansuudhaan manni barumsaa kan baddannotti eebbifame jechuudha. Guyyaa har'aan tanaatillee aartistoonni Oromoo xiqqaa fi guddaan jechuudha irratti hirmaachuudhaan dhaqanii eebbisiisaa oolan. Waaw hedduu nama gammachiisa dhugumatti sooressi yaadataa Yunaayidii dhugumaan nama maqaan isaatii fi jechaa fi gochi isaatillee dhugumaan waa yaadu jechuudha. Wayii yaada ni yaadata seenaa isa yaadattus ni hojjeta. Dhaloota dhufu yaadataati dhaloonni dhufes akka isa yaadatu godhe. Baay'ee nama gammachiisa. Rabbiin qabeenya isaa dachaan dabalee haa kennuuf qabeenya dhuma hin qabne rabbitti haa kennu. Oromoo jechuun abbootiin qabeenyaa hundi sooressa yaadata Yunaayitid irraa fakkeenya fudhachuu qaban. Karaa isarra deemuu qaban dhugumatti baay'ee nama gammachiisa. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa jechuudha. Itoophiyaan humna waraanaa haaree jechuudha. Kumaandoo fiidiyooniin isin garsiisa walumaan daawwannaa fiidiyoo kana gubbatti daawwadhaa humna akka isaan leenjisaa jiranii. Gartanii humna kumaandoo akka isaan leenjisaa jiranii
baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Itoophiyaan biyya guddatte biyya jechuudha. Addunyaa biyyoota gurguddaa wajjin sadarkaa keessa jirtu malee warra jechuudha biyyoota xiqqishaa akka saratti asii ol nama ila yaa'ee duddutu kana wajjin oguma gatteessuun qabdu jechuudha. Yoo isaan dhimmaaf itti dhufan wajjin mariin gooti waan sana alatti isiin sadarkaan isii guddaadha jechuudha jirti. Baay'ee nama gammachiisa. Oduun irraa qabanne kana fakkaata kan biraatiin angolatti deebinutti turtii gaarii sheer duwwet godhaa facaasa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.